waan ranjiru narrabuera gati narranjiru kotu muramera waan ranjiru narrabuera gati narranjiru kora watamera wal jedenzema apariyaku gadun safera ibuluko merjani atukko narraubera watamera kama siwal wamani gaba wal kurani dufani kalagan to de dufini gosal ko ubar ka satini karke de da batti barrese kal tu mo na ke ate tu ko lati ate tu ko oge bande seriya والكريمة لسيطور الأسير بوبريا جيني خولي جيدي من الضغوط لكتو صلبي مجناني إيجي والبيرمي ناركتو والبيرمي ناركتو والبيرمي ناركتو والبيرمي ناركتو والبيرمي ناركتو آدي والبيرمي ناركتو nagaan waaqayyo waaqa jiraata haala hundumaa keessa darbee isin hunduma keessaniif ta'u waldaa maraanaataa Yesuus keessatti kan argamtan sabni waaqayyo geestonni tajaajiltoonni biyya keessaaf biyya alaa teessanii sagantaa kana waldaa kana keessatti sagantaa waaqeffannaa guyyaarraa dilbata ganama kana darbaa jiru hirmaachaa kan jirtan nagaan waaqayyo daddabalee isin irratti habaayatu akkam jirtu hundumti keessan nagaadha ani waaqayyoof galanni haa ta'u bulis keessaniif tajaajilaan keessanii baabarraa nagaa kooti inni nagaanuu kennee ganama haaraa kanattis walii wajjin waaqayyoo keenya akka waaqessinuuf balbalanni nu bane galata haa qabaatu haa fudhatu olola haa jedhu maqaansaa hammeessituu keenya amajaajii keenya inni qaanessin oofa biyyaa baase inni warra galataa nu godhe maqaansaa ulfaatu egaa akkuma guyyaaleen gaddaa walii wajjiniin waaqeffachaa galateeffachaas oollee waaqayyoo baga hunda keenya jiraachisee guyyaa yaadannoo ayyaana dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sabarana kanaan nu ga'ee baga waaqayyo nu jiraachisee namoota guyyaa kanaa baga waaqayyo nu godhee waggoottan murtaa'e as waaqayyoo eegumsa isaa utuu nuun goonee namoonni hedduun hiriyoonni keenya namoonni akka keenyaa hedduun battala nu biraa sababa dhibee adda addaatiin balaa adda addaatiin dhabamsiifamaa utuu jiranii gara waaqayyo eegumsa nurratti guddisee namoota har'aa nu taasise kanaaf isaaf galata qabna maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu baga jiraattanii baga geessanii baga darbitanis waaqayyo gooftaan haa ulfaatu akkasumas immoo yeroo argadheellee seenee isin eebbisuu hin dandeenye waaqayyo gooftaan guddaa godhee isin haa eebbisu warri faarfattoonni faarfannaa ajaa'ibaa guyyichaa wajjin deemuutti dadhabdanii qopheessitanis akkasumas immoo waldaa kana keessatti kan baratame guyyaawwan ayyaana gurguddoo irratti namoonni gammachuu isaanii galata isaanii kennaa kennuudhaan kan ibsatan akkuma durii kaasee amala akkasii tarii namoonni yeroo dhiyoo gara waldaa kanaatti dabalaman haaraatti ta'uu danda'a durii kaasee garuu guyyaa ayyaanaatti galateeffachuudhaaf kennaadhaan waaqayyootti dhiyaachuun waan barameef egaa akkasuma gaafa ayyaana guyyaa jimaata dheengaddaa galateeffannaa irratti kennaa keessanii mana waaqayyootti hiixachaa fuula waaqayyoo dura galataan dhufaa kan turtan bara baraan eebbifama hundi keessan waaqayyo isin haa eebbisu garii maatii irraa fagaatanii ayyaanessuun dabarsuun namatti ulfaachuu danda'a kaayyoodhaaf jecha yaada waaqayyoo taanaan iddoo sana waan jirtaniif immoo guddaa guddistanii ittiin dhiphattan jedheen amana
inni guddaan ayyaanni keessoo fi jireenya ofii waaqayyo wajjiniin walitti fiduudha malee waan lafa kanarratti mul'atuuf gammachuu yeroo murtaa'e akka hin taane isiniif ifaadha. Kanaaf kana eddan jedhee guyyaa har'aa kana waaqayyoo nu gargaaree guyyaa haaraa nu kennee jira. Egaa sanbatoota yookiis marsaa 10 isaa oliif waldaa kana keessatti barumsaa walitti fufaa ta'ee maturree waaqayyoo sodaachuu jedhu walii wajjiniin ilaalaa turree waaqayyoo guddaa nu barsiiseera, nu hidhachiiseera, galaa nuu kenneera. Bara dhumaa kana keessa kan ittiin dabarru kan isa safiiffachaa, isa dhagaa, isa sodaachaa jiraannu dubbii isaatiin nu hidhachiisaa tureera. Maqaan isaa ulfaatu. Egaa isa kutaa 12 keessatti walitti qabnee barannee jirra. Waaqayyoo haa ulfaatu. Har'a immoo barumsaa haaraa, mata duree haaraa walii wajjiniin ilaaluu jalqabna. Barumsadha inni fi egaa waaqayyoo akkaataa inni itti jireenya koo barsiisee fi leenjisee barsiisuu waan ta'eef carraa waaqayyoo naa laatee isin gidduutti argamee isin wajjin hojii waaqayyoo hojjedhu kanatti immoo dubbii waaqayyoo isin barsiisuu irratti xiyyeeffadha. Kanaaf ammas mata duree haaraa maal amanattaa jedhu walii wajjin ilaaluu jalqabna. Waa'ee waaqayyoon amanachuuti jechuudha. Waaqayyoon sodaachuu ilaallee jirra. Amma immoo waa'ee waaqayyoon amanachuu, wantoota biraa amanachuun immoo akka inni nama hin baasne, salphina akka inni qabu walii wajjiniin kan keessatti barannu. Tarii akka isa duraa bal'aa ta'uu dhiisuu danda'a, garuu inni kunis kutaa adda addaatti qoodnee kan walii wajjin ilaallu. Har'a kutaa jalqabaa kan keessatti walii wajjiniin barachuu eegalluudha. Mee gooftaa keenya walii wajjin kadhannee kallattiidhaan gara barumsa keenya guyyaa irraatti ceena. Bara baraan guddaa, jabaa, mootii, sodaatamaadhaaf dinqisiisaa taatee isa ulfina qabeessaa, isa dinqisiisaa, ajaa'ibsiisaa, sodaatamaa teessoo kee waaqarraarra kan jiraattu, bara keenya irratti baranuu dabaltee, guyyaa keenya irratti guyyaanuu dabaltee, dhibeewwan garaa garaa lola amajaajiin keenya qopheessu hundumaa faana keenya jalatti gadi tumtee nummoo karaa kee isa nuuf kaa'ame, karaa kee isa nuuf agarsiifame gaarummaa waaqayyoo dhamdhamachaa mataa jallootaa irra deemaa eebbaasi waaqayyo gooftaa maccaa keessaa nuuf dhufuun eebbifamaa. Guyyaa irraa kana ga'uu keenyaaf galanni siif malaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan siduwwaadhaaf galanni haa ta'u. Abbaa bara baraa, abbaa gaarii, michuu gaarii, waa'ee isa dinqisiisaa tola keef gaarummaa kee hundumaaf nuni galata baannee fuula kee duratti dhiyaanneerra. Hoo'uu galanni keenya si haa qaqqabu. Maqaan kee maqaa waaqayyoo keenyaa bara baraan haa ulfaatu. Yaa Waaqa gaarii, qulqulluu bara baraa, namoota dadhaboota mudaa garaa garaa, hirina garaa garaa qabnudha. Ofii keenyaati guutuu taanee miti. Ayyaanni kee yaanni waaqayyoo garuu nu baay'annaan fuula kee dura dhaabbannee jirra. Ammas araara si kadhannaa. Ulfina keetti coba kan ta'u, danqaa kan ta'u, cubbuun kamiyyuu, hirmiin kamiyyuu jireenya keenya keessaa duguugamee, xaragamee kan baafame haa ta'u. Jireenyi keenya adda ba'ee ulfina kee haa mul'isu. Jireenyi keenya adda ba'ee kabaja kee haa agarsiisu. Wanti sin kabajne, wanti ulfina keef hin taane jireenya keenya keessatti hin mo'in. Abiddi kee abiddi waaqayyo gooftaa maccaa hojii diiyaabiloos hundumaa xaphu godhee haa gubu. Qilleensichi, barichi, haalli yeroo hundumtuu neetwoorkiinsaa maqaa gooftaa Yesuusiin kan bilisoome haa ta'u. Waaqayyo gooftaa maccaa waaqa nurratti bani. Ilaa nu barsiisaa turteetta. Guyyaa tokkoyyuu yaada kee nutti dubbachuurraa duubatti deebitee hin beektu. Sagalee kee sagalee waaqayyoo, yaada kee yaada waaqayyoo nuuf qoodurraa callistee hin beektu. Abbaa gaarii, michuu amanama, ilaa sirraa barachuudhaaf, sirraa dhaga'uudhaaf, sirraa leenji'uudhaaf akkuma kaleessaa dhiyaanneerra laphee keenya hundayyuu qulleessi, qopheessis, ulfina keetiifis taasisi. Yaadni kee yaadni waaqayyoos dhowwaa tokko malee nu haa argatu.
ayyaanni kee yaadni Waaqayyo dhowwaa tokko malee jireenya keenyatti seenee hojii haa hojjetu. Kana waan gooteef immoo maqaa mucaa kee maqaa Yesuusin ulfaadhu. Ameen. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Mata duree duraa seensa irratti akkuma dubbadhee maal amanattaa kan jedhu walii wajjin ilaala. Inni bal'aasaa yookiis kana caalaatti safaa gootanii bal'istanii ilaaluu barbaadan Waaqayyoon amanachuu jettanii qabachuu dandeessu. Ani garuu akkuma yaadannoo kiyyaa irratti qabee jiruttanii maal amanattaa isa jedhuun bifa gaaffiitiin dhiyeessa. Mata duree barumsa nu walii wajjiniin barachuu itti fufnu irraa kaasnee jechuudha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoon amanachuu jechuun Waaqayyoon abdachuu, Waaqayyoo irratti irkachuu, isatu na baasa jedhanii kooluu isatti galuu, guutummaa guutuutti jireenya ofii isa irratti gatuu jechuudha. Waaqayyoon amanachuu jechuun kanaa booddee jireenya koo kan wabii ta'uuf, jireenya koo kan fiixaan baasu, as biyya lafaa kanarra yeroo jiraadhus biyya lafaa kanarraa darbee addunyaa biraas yeroo seenu kan jireenya koo kana baasu, kan jireenya koo kana egeree koo murteessu Waaqayyoodha jedhanii isatti kooluu galuudha, isa abdachuudha. Jireenya ofii waan kamarkaayyuu baafatanii sassaabbatanii duguuggatanii Waaqayyootti galuu jechuudha. Galanni Waaqayyoo. Jireenya ofii isa tokkotti qixxee kennanii, isa tokkotti hiranii kennanii, ilaa gama kana ati bulchi, gara gamanaa kana immoo ati geggeessi, gara gidduu kana immoo ati yaali, ishee kana immoo aniyyuu nammoo koradha nuna yaalladha, isa kana immoo ati naa godhi isa jedhanii gargar qoodan jireenya ofiitu hin taane guutummaa guutuutti sassaabanii foon ofii, hafuura ofii, lubbuu ofii Waaqayyootti kennanii Waaqayyoodhaan geggeeffamuu jechuudha. Waaqayyoon amanachuu jechuudha. Garuu ati maal amanachaa jirta? Waa tokko isinitti himu, Waaqayyoodhaan malee amanannaa biroon ofii isaatiifis isa isaa amanatuufis yeelloodha. Yaada isaan irra deebi'ee dubbadha. Waaqayyoodhaan alatti Waaqayyoon malee amanannaan kamiyyuu, amanannaan kan biraan kamiyyuu, Waaqayyoon ala kan jiru kamiyyuu mataa ofii isaatiifis wanta amanatamu sun namoota yookiin saba isa amanatuufis qaaniidha, yeelloodha. Kan yeroo hundumaa amansiisaa ta'e, yeroo hundumaadhaa abdachiisaa inni ta'e Waaqayyoon duwwaadha jechuudha. Mee macaafa qulqulluu keessaa kutaa murtaa'ee dubbisuudhaan itti hafuufnu. Macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 20 lakkoofsa 1 kaasee hanga 6 sagalee jiru dubbifan. Dubbicha obsaan dhaggeeffadhaa caqasaa. Anaa waliin nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Isaayaas 21 hanga 6. Baras hangafni ajajjuu duulaa inni Saargoon mootii Asoor biraa ergamee dhufe biyya Ashdood loleen qabate. Waaqayyo duraan dursee Isaayyaas ilma Amoositti dubbatee dhaqii uffata gaddaa kee mudhii keetti hiiki, qobee kees miilla keetti baasi jedhee ture. Innis akkuma itti himame sana hin godhe. Uffata ofirraa fuudhee miila duwwaasiin adeeme. Waaqayyo ammas dubbatee inni Isaayyaas garbichi koo uffata ofirraa fuudhee qobees miilla isaatti baasee waggaa 3 adeemaa ture. Milikkitaaf dinqii wanta biyya Gibxii fi Itoophiyaa irratti ta'uuf jiru akka ta'e, akkasuma mootiin biyya Asoor warra Gibxii qabatee warra Itoophiyaa immoo booji'ee dargaggootaaf jaarsolii qullaa isaanii qobee miilla isaaniitti baasee hudduu qullaa oofee in adeema. Kuni warra Gibxiif yeelloo attamiiti? Yommus warri Itoophiyaa abdachaa turanii fi warri Gibxiin of jajaa turanii in sodaatu, hin qaana'us. Yeroo sanatti warri qarqara galaanaa jiraatanii kunoo warri nuyi mootii biyya Asoor jalaa akka nu baasaniif abdachaa gargaarsaafis itti baqachaa turre akkas erga ta'anii
egaa nuyi attamitti isa jalaa baana ree in jedhu jedhee. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan dubbii kana ibsuudhaan fuuldura waggaa 3 Waaqayyo waan diraamaa fakkaatu tokko hojjete. Eenyu mootota jajjaboo jedhamanii sodaatamanii biyya lafaa kanarraa namoonni Waaqayyoon caalaatti uumaa caalaatti nu oolchuu danda'u, nu jiraachisuu danda'u jedhanii kan isaan irratti of gatanii jiraachaa turan mootota jajjabootu ture. Isaanis mootii Itiyoophiyaatii fi mootii Gibxii turan. Itiyoophiyaa isheen jedhamtu kuni Itiyoophiyaa ishee arraa duwwaa miti. Itiyoophiyaan isheen arraa kun reediyeesii ishee keessuma jirti. Garuu biyyoota baha Afrikaa kanaa bal'inaan kan qabatu lafa bal'aatu Itiyoophiyaa jedhamaa ture. Yeroo seenaa macaafa qulqulluu keessatti. Naannoo kana kan bulchanii mootota jajjaboo fi addunyaa irratti sodaachisoos turani. Akkasumas mootiin Gibxii itti fufee mootii jabaa diinota baay'ee kan sodaachisu, diinoti baay'een kan rommaniif, diinni diina isaanii illee irraa ooluudhaaf kan inni abdatu mootii Gibxii fa'aa kana turan. Abdatamuu isaaniitiin Waaqayyoon caalaatti ulfina fudhatanii turan. Kana booddee Waaqayyoo waa tokko godhe. Dubbii kana fakkeenyaan barsiisuudhaaf garbicha isaa Isaayaasiin waamee kottumee silaa raajonni fuula isaanii haguuggatu, kophee malee hin deeman, qaama isaaniitti uffannaa uffatu malee ofirraa hin fuudhan, kabaja qabu. Waaqayyo garuu Isaayaasiin waamee akkas godheen uffata kee ofirraa fuudhi, ofirraa baasi, kophee kee miilla keetti baasi, calluma jedhi deemi Israa'el keessa, lafuma deemi, tuma namni si ilaalu ittiin jireen. Isaayaas maal namni maal laan jedha, hin maraatee naan jedha, maal akkamittiin kophee malee deema, hin guba, qoraattii qaba, awwaarri isaa nama guba, dhoqqeen isaa mucucaata, qoraattiin keessa jiraachuu danda'a, akkamittiin kophee malee deema, akkamittiin uffata raajotaa malee deema, akkamittiin qullaa deema, namni maal laan jedha jedhee Waaqayyo wajjiniin walitti hin falmine. Waaqayyo biraa dhufuu isaa duwwaa adda baafate ergichi. Wanti inni gochaa jiru kun isaaf yeelloodha. Wanti inni gochaa jiru isaaf gaddeebi'uudha. Isaaf quba kan isatti qabsiisuudha. Garuu Waaqayyo biraa ta'uu isaa edda adda baafate tolee eddati jettee yoo jedhee kophee miilla isaatti baasee uffata isaa ofirraa baasee waggaa 3 adeeme. Eewu godhi jedheen Waaqayyoodha. Waggaa 3 akka kanatti edda adeeme booddee edda Isaayaas uffata isaatti deeme namni Isaayaasiin argu ilaalaa maraateemi ilaalaa raajiin kun ikkoo booddeen ishee nama maraatte jechuudha jedhee namni qubatti qabuun hafne. Irraa argitanii gaaficha koo raajii jabaa ture har'a qullaa ta'e kunoo kophee malee deema. Dhabee miti. Ilaa hafuura takka godhaam. Mumma sammuu qabuun ittiin jedhee namni qubatti qabaa edda ture booddee waggaan 3 edda darbee booddee Waaqayyo uffata keetti deebii ittiin jedhu uffata isaatti deebi'e. Ituun waa'ee amanannaatti hin darbin asirratti waa tokko dubbadha. Waa warri Waaqayyoof hojjettaniif fuula saba Waaqayyoo dura dhaabbattanii yeelloo isin har'a keessummeessitan, qaanii isin har'a keessummeessitan kan mataa keessanii miti. Sirriitti yoo hubattan duwwaameen jira. Rakkinni isin har'a baachaa jirtan, salphinni yeelloo maqaa baduun har'a isin irra ga'u kan mataa keessanii miti. Fakkeenya isin booddeedhaan jalloonni baachuuf jiranidha. Warri ulfina Waaqayyoo saammachaa jiran kan isaan jireenya godhatanii itti galuuf jiran fakkeenyummaadhaaf har'a kan isin rakkachaa jirtanidha. Har'a qullaa ta'uun isin mudachuu danda'a. Har'a yeellaasifamuun maqaa baduun isin mudachuu danda'a. Har'a hiyyummaan naannoo keessan deddeebi'uu danda'a. Har'a dhibeedhaan lolamuun isin quunnamuu danda'a. Garuu kan keessan miti. Fakkeenyaaf Waaqayyoo ilaa dhaloota si duuba jiru, dhaloota didaa kanatti kanatu dhufaa jira. Dhaloonni si duuba jiru, dhaloonni nan dhageenye, dhaloonni ulfina kootti bu'u kanatu isa eegaa jira isa jedhu milikkitaaf fakkeenyummaadhaaf kara keessan agarsiisuun malee ittiin isin balleessuun miti. Yeelloon kun ittiin isin gaddeebisuun miti. Ittiin kabaja keessan balleessuun miti. Ittiin jireenya keessan fudhatee darbuun miti. Garuu
milikkita jallootatti dhufaa jiru. Isaayyaas akkas ta'e. Yeroo baay'ee tajaajilaan waldaa keessaa yeroo baay'ee geggeessitoonni waldaa keessaa hojjetan mana waaqayyoo keessaa gugguufan yeroo rakkinni itti deddeebi'u qoramsi itti deddeebi'u gaddi itti deddeebi'u maqaa baduun itti deddeebi'u wanti nama naasisu yeelloon yeroo itti dhufu namoonni hin adabe waaqayyo waaqatu balleesse waaqatu tarkaanfii irratti fudhate ilaaka waaqayyootu harka isaa irratti kaaseen jedhee faraduutti kaanan garuu dubbicha akkasumatti icciitii isaa namni hin beeku. Elaa yaa sabaa kanatu sitti dhufaa jira. Inni garbicha koorra kaa'e kuni boorsitti dhufaa jira. Inni garbichi koo qammasee ilaalaa jiru kuni boorsitti dhufaa jira. Isa jedhu itti maayira waaqayyo. Isaayyaas akkas ta'e. Fakkeenya baay'eetu jira. Mata dureen koo dhimma kanaa waan hin taaneef tajaajiltoota irratti qofaa waan hin xiyyeeffanneef malee hedduu isaanii hojii waaqayyoo kan hojjetan waan baay'ee waaqayyoo jalqaba isaan irratti ekspeerimentii godheera. Waaqayyoo jalqaba isaan irratti shaakalsiiseeti kan darban. Maaliif tajaajilaa jechuun gubbaa sana ta'uu miti. Gaara ta'anii hundaa caalanii boodii gaardiidhaan ajjabamanii jiraachuu miti. Tajaajilaa jechuun nama jireenya isaa dhiiseedha. Nama ulfina isaa dhiiseedha. Nama kabaja isaa dhiiseedha. Nama du'aaf of kenneedha. Nama rakkinaaf of kenneedha. Nama miishinii waaqayyoo galmaan ga'uudhaaf hidhatee ka'eedha waan ta'eef waaqayyoo kanan sirratti mul'isuu barbaade yoo ni jedhe tolee jedhaniitu fudhatu jechuudha. Akka kanaadha. Isaayyaas waggaa 3 haala kanaan edda dabarsee booddee ergaan kun dhufe. Duraan ergaan kun hin dhufne. Akkuma Isaayyaas akkas ta'e jedha lakkoofsa 3 kaastanii. Inni Isaayyaas garbichi koo uffata ofirraa fuudhee kophees miilla isaatti baasee waggaa 3 adeemaa ture. Milikkitaaf dinqii biyya Gibxii biyya Itoophiyaa irratti ta'uuf jiru akka ta'e akkasuma mootiin biyya Asoor warra Gibxii qabatee warra Itoophiyaa immoo booji'ee dargaggootaaf jaarsolii qullaa isaanii kophee miilla isaaniitti baasee hudduu qullaa oofee in adeema. Kuni warra Gibxiif yeelloo attamiiti. Kunedha inni isaanidha jecha jechaan baasee kophee irraa baasee uffata irraa baasee hudduu isaanii qullaa fuudhee deemaa jira. Arrabsoo fakkaatanitti jechichi garuu baay'ee irratti macaafa qulqulluu irratti akka kanatti barraa'ee jira. Akka kanatti isaan oofee deemuuf jiran warra kamiin warra namoonni abdachaa ture warra namoonni nu oolchu jedhee eeggachaa ture warra namoonni nu baasu abdii keenya Itoophiyaan nuu jirti Gibxiin nuu jirti sodaa maalii qabna Asoor nu miidhu diinni kamiyyuu dhufee nutti hin bu'u isaan nuu jiru jedhanii biyyoonni garaa garaa qarqara galaanaa warri jiraatan warri abdachaa turan warri akka waaqaatti abdatamaa turan yeelloon akkasii isaan irra gahaadha. Maal jennee jalqabne warri amanannaan waaqayyoon alatti jiru kamiyyuu ofii isaatiifis warra isa amanatuufis yeelloodha jennee kaane kutaa kanatti dubbifatanii fuuldura. Saboonni lakkoofsa irratti maal jedha yommus warri Itoophiyaa abdachaa turanii fi warri Gibxiin of jajaa turan in sodaaf hin qaana'us jedha. Itti fufee lakkoofsa 6 akka jedha yeroo sanatti warri qarqara galaanaa jiraatan kunoo warri nuyi mootii biyya Asoor jalaa akka nu baasaniif abdachaa gargaarsaafis itti baqachaa turre akkas erga ta'anii egaa nuyi attamitti isa jalaa baanaree hin jedhu jedheedha. Kana eenyu jedhe mootii Asoortu jechaa miti waaqayyootu akkas jechaa jira. Waaqayyootu akkas jedhee dubbachaa jira. Bahuu danda'an warra abdatamaa turan ofii isaaniitiif hin salphatu warra isaan abdachaa ture sanas isaaniifis yeelloo ta'uudha. Ofiifis hin hafan ofiifis qullaa isaanii oofamanii deemu warri isaan abdachaa tures qullaa isaanii oofamuuf jiru qaana'uuf jiru ofuma abdanne jechuuf jiru jedha. Kanaaf dhugaa tokko seenaa kanarra dhaabbadhee jala muree kan inni isin hubachiisuu barbaadu. Amanannaan kamiyyuu waaqayyoon alatti wanti namni abdii godhatu namni ija irra kaatu na gargaara na baasa jedhee ilaalu hundumtu ofii isaatiifis yeelloodha. Yeelloo oolchuu hin danda'u wanti namni abdatu sun. Namni isa abdatus yeelloo irraa baraaramuu hin danda'u. Tokkichi yeroo hundumaa bara baraan amansiisaa ta'ee waaqayyoon isa jiraataa abdachuu duwwaadha. Mee amanannaa akkamiifaatu jira? Amanannaan yeellootti nama geessan maal fa'i? Waaqayyoon ala ta'anii waaqayyoon alatti yoo amanatan gara yeellootti kan nama geessan maal fa'i isa jedhuufi qabxiiwwan
lamaan sadan tokko guyyaa irraatiif ilaalla. San kaanafe kutaawwan itti aanan keessatti ilaalla. Inni jalqabaa humna qabeeyyii abdachuudha. Humna qabeeyyii warra humna qaban abdachuun nama qaaneessa, gara yeellootti nama geessa. Humna qaba hooti, irree qaba hooti, jabaadha hooti, naaf jira hooti jedhanii humna qabeeyyitti kooluu galuun nama qaaneessa, gara yeellootti nama geessa. Humna qabeessi sunis hin yeella'a, warri humna qabeessatti kooluu galanis yeella'uuf jiran. Kun sagalee Waaqayyooti, maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 17 lakkoofsa 5-6 dubbifanna. Akkas jedha. Ammas Waaqayyo itti fufee namni nama amanatu, jabina irree foonii abdatu, yaada isaas Waaqayyo irraa kan deebisu abaaramaadha. Lakkoofsi 6 fufee akkas jedha. Inni akka muka baalli irraa harca'ee kophaa isaa lafa onaa keessa ijaajjuu, isa akka lafa gogaa waa biqilchuu hin dandeenye, akka lafa soogidda iddoo namni keessa hin jiraanne keessatti argamuuti. Wanti gaarii yommuu dhufus arguu hin danda'u. Iji keenya akkasumaan gargaarsa eeggachuutti dadhabe, sabni nuyi abdachaa turres nu oolchuu hin dandeenye. Inni kun lakkoofsa Isaayyaas faaruu Ermiyaas 4:17 jiruun itti dabalee dubbise. Garuu ni jalqabaa maal jedha? Ammas jedha namni nama amanatu jedha. Waaqayyooti itti fufee akkas jedha. Ammas Waaqayyo itti fufee namni nama amanatu, jabina irree fooniittis kan abdatu, yaada isaas Waaqayyo irraa kan deebisu abaaramaadha jedha. Laala. Amanannaa. Namni nama abdatu, namni nama amanatu. Laala. Wanti guddaan namni addunyaa kanarraati ija isaa Waaqayyo irraa kaasee amanatu, inni guddaan gaarri namadha, namuma akka isaatiiti. Inni nama foonii, inni loltuu ta'e meeshaa waraanaa isaatiin kan isa eegu loltuu akka isaatii abdata. Mootiin loltuu isa naanna'anii meeshaa waraanaa mirmirsan abdata. Yookaan immoo shugguxii meeshaa tokkootu mudhii isaatti jirtu, konkolaataa isaa keessa jirtu ishee abdata. Meeshaa waraantu, nama waraantu qara qabdu mudhii isaatti hidhatee meeshaa yookiin immoo shaanxaa isaa keessa dhoffatee deema. Ishee irratti of gatee deema namni baay'een hoon qabeeyyii jechuudha. Abaaramuu ittiin jedhaaniin sagalee Waaqayyoodhaa warra akkasiiti. Namni nama amanatu, jabina irree fooniis abdatu, yaada isaas Waaqayyo irraa kan deebisu maalidha? Abaaramaadha. Namni akkasii akka muka lafa onaa keessa jiruutan isa baalli irraa harca'uutan abdiin qabu. Kanaaf amanannaan nama yeellaasan keessaa inni jalqabaa humna qabeeyyii abdachuudha. Humna qabeeyyinnaa jiru. Firoota koo keessa namoota jajjaboon jiru. Ollaa koo namoonni jajjaboon jiru. Eegdota jajjaboon jira. Humna mootummaan na eega. Sikiriitii jabaadhaan to'atama. Manni koo ni eegama. Dallaan koo ni eegama. Waajirri koo ni eegama. Konkolaataan koo ni eegama. Boodii gaardiidhaan socho'aa kan humna qabeeyyii kan abdatu maalidha? Abaaramaadha jedhama. Yeella'uu duwwaa miti. Abaaramaadha namni akkasii. Eenyutu amanatamuu qaba ree? Waaqayyoon duwwaa. Lammaffaan sagalee Waaqayyoo kutaa lammaffaan kana jalatti dubbisu faaruu Ermiyaas 4:17 jira. Maal jedha? Ija keenya akkasumaan gargaarsa eeggachuutti dadhabe. Iji keenya akkasumaan gargaarsa eeggachuutti dadhabe. Sabni nuyi abdachaa turre nu oolchuu hin dandeenyeera. Akkuma sagalarraatti ilaalle sana. Akkuma namoonni baay'een Itoophiyaa fi Gibxii abdatanii qaadaan. Ofumaa iji keenya gargaarsa abdachuutti dadhabeedha. Qaruma laallee hafne jechuusaati. Inni dhufuu gargaarsaaf dhufaa jiru indeetuma millannu suma si'achi ilaallu iji nu dadhabe. Iji nu dadhabe ofumaa dadhabneedha. Dhufee maal jedha? Sabni nuyi eeggachaa turres nu oolchuu hin dandeenyeedha. Saba wayii abdachaa turan jarreen kun warri Israa'el faaruu Ermiyaas iddoo mimmaaniittidha. Boo'aa kan inni dubbatuudhaan Ermiyaas. Hin dandeenye nuu jiru nu qaqqabu nu gatan warri jennus hin dandeenye jechaa boo'aa faaruu kana barreessa. Kanaaf amanannaan nama yeellaasan maalidha isa jedhuufi humna qabeeyyiidha. Amanannaan nama yeellaasan kan biraan mandaraa jajjaboodha. Mandaraa jajjaboodha. Keessumaa akka dallaa eegumsaatti kan itti fayyadaman aadaa warra Israa'el durii keessatti
biyyoota gara durii kun ba'aa fagoo keessa kan jiran karaa isaaniittiin of eegan mandaraa isaaniitti naannessanii dallaa ijaaru. Mandaraa guddaa ijaaru, masaraa jajjabaa itti ijaaru. Fakkeenyaaf gara Harargee yoo deemtan magaalaan Hararii Jogol kan jedhamtu itti naannoftee guutummaa ishee dallaadhaan ijaaramteerti. Magaalaa jechuudha. Mana duwwaatu hin taane magaalaa matu dallaadhaan naannee ijaaramee jira. Akka sanattiin ijaaramu magaalaan Jogol illee bakka bakkatti gabaabaadha, bakka bakkatti ol dheeraadha. Dallaansaa naannee ilaaleera. Yeroon Harar ture itti naanneen wangeela lallaba waan ta'eef miilaan itti naanneenan ilaala magaalattiin xiqqoodha. Ammallee dallicha keessaa gadi baatee naannoo isheetti bal'attee ijaaramtee babal'achaa jirti. Isheen durii sun xiqqoo waan turteef. Biyya Israa'el keessatti haala sanaanidha kan isaan ijaaraman. Magaalaa matu dallaadhaan masaraa naanna'ee wal qabatuun ijaaramu. Diinni karaa itti seenuu qabu jechuudha. Diinni wal gurmeessee dhufee mandaraa dheeraa sana bira gaafa ga'u akka itti seenuudhaaf. Fakkeenyaaf Yerikoo ilaalaa. Yeroo ijoolleen Israa'el biyya Gibxiitii dhufan naannooftee ijaaramtee waan jirtuuf karaan itti seenan hin jiru. Karri ishee hundumtuu immoo hin cufamu. Akkasittiin ijaarama jechuudha. Kanaaf mandaraan jajjaboo sana abdatu balbala ishee duwwaarra eegduu qabu. Eegduun immoo fagootti diina dhufaa jiru ilaala. Diinni dhufaa jiru yoo ta'e diina ulfaataa yoo ta'e dafeetu sagalee guddaadhaan warra magaalattii keessa jiran itti iyya. Itti iyyeetu yaa sabaa diinni dhufaa jira. Of qopheessaa loluu qabna hidhadhaa kaa jedheetu labsii kenna. Kanaaf namoonni maal jedhu mandaraan keenya jira. Dallaan keenya inni ijaarranne jira. Sodaan qabnu jedhanii amanatu. Garuu namoonni kuni kana abdatan inni kun iyyuu isaaniin oolchuu akka hin dandeenye. Mandaraa dheeraa isaan ofitti naannessanii jiran kun diinni karaa kamiinuu nan argatodhanii ofitti naannessanii jiran kun iyyuu akka isaaniin oolchuu hin dandeenye akka isaan qaanessu sagalee Waaqayyoo dubbata. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 5:17 dubbifne akkas jedha. Isaan midhaan maasii kee keessa jiruuf isaati gombisaatti galfatte nyaatanii hin fixu. Ilmaan kee fi intaloota kee hin fixu. Saawwan kee bushaayee kee ija muka wayinii kee fi ija muka harbuu kee nyaatanii hin fixu. Mandaroota kee warra kellaa dhagaa qabanii warra ati amanattee turte diiganii hin balleessu. Mandaroota kee warra dallaa dhagaa qabanidha. Warra kellaa dhagaa qaban warra ati amanattee turte diiganii hin balleessu. Eenyutu ittiin jira? Warri diinni sitti dhufaa jiran kun waanuma si hiilan hin qabane. Saba Waaqayyoon amanachuu didetti Waaqayyo akka itti dubbata. Saba Waaqayyoo irraa dudda Waaqayyo irraa fuula isaa galagalchee dudda isaa itti gateetti Waaqayyo akka jedhee itti dubbata. Kutaara keetti. Warri ati amanachaa turte kuni Waaqayyoon dhiiste kellaan kun haa jira jechaa turte kuni hin diigama. Diigamuuf jira. Kanaaf maal jenne lakkoofsa seensa irratti Waaqayyoon alatti amanannaan amanatamu kamiyyuu ofii isaatiifis yeelloodha. Warra isa amanatuufis yeelloodha jenne. Kellaadhaan dhagaadhaan ijaarame gaafa diigamu ofii isaatiifis yeellaa. Daaraa ta'a, dhagaa ta'a, biyyoo ta'a, awwaara ta'a, kosii ta'a. Warra isa amanachaa tureef immoo qaanii ta'a jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon alatti amanannaan tokko hin jiru. Waan irra ija kee keessee jirtu ilaali. Yeroo sagalee Waaqayyoo dubbatamu kana seenaa duwwaa akka nama dhaga'utti ilaalin Waaqayyoon alatti iji kee maalitti fiffiigaa jira? Maalirra ija kaa'aa jirta? Eenyu yaadda? Gaafa rakkinaa yoo sammuu keessa jiru fa'a. Tifumnee ilaalla. Lakkoofsa 3 firootadha. Amanannaan nama yeellaayisan maal fayyisa jedhuuf. Waaqayyoon ala kan jiran amanannaan nama yeellaayisan firootadha. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 38 lakkoofsa 22 ilaala.
waa'ee wallaansoo guddaani macaafa Ermiyaas raajichaa kana keessa jiru waa'ee saba Waaqayyoon amanachuu dadhabee Waaqayyootti duddagatee seera Waaqayyoo boomee Waaqayyoo irraa duddagatee ija jabinaan addaggummaadhaan karaa mataa isaarra deemu irratti waan xiyyeeffatuuf kutaa baay'een as keessaatii gargaaramaa jira. Kutaa baay'ee as keessa jirutti fayyadamaa jira jechuu kiyya. Akkasidha 38:22 irratti immoo Ermiyaas. Kunoo dubartoonni mana mootii Yihuudaa keessatti hafan hundinuu gadi baafamanii gurguddoota mootii Baabiloonitti yommuu kennamaniiru waa'ee kee fi firoonni kee warri ati amanatte humna si caalanii karaa irraa si kaachisanii miillan kee dhoqqee keessa lixanii hin qabamanii firoonni kee si dhiisanii hin baqatan jedhanii hin boo'u naan jedheedha. Nama gaddisiisa. Gaafa sana gaafa namoonni obboleettonni dubartoonni booji'amanii waan jedhamutti dubbata. Gaafa sana waa'ee keetiif akkas jedhamaa jedhetti dubbata. Firoonni kee warri ati amanattee humna si caalanii karaa irraa si kaachisanii miillan kee dhoqqee keessa lixanii hin qabamanii firoonni kee si dhiisanii hin baqatanii jedhanii hin boo'u naan jedheedha. Guyyaan tokko jira. Guyyaan itti namoonni dabarfamanii kennaman qaqqabamanii dhufaa jedheetu gaafa sana firoonni kee ati amanattee turte sunidha. Naa jiru gaasheen faa jiru obboon faa jiru eessumaan faa jiru adaateen faa jiru maal abbaan koo jabaadha obboleessi koo jabaadha dhaabbata akkasii keessa jira silxaan akkasii taayitaa akkasiitiin muudamee jira biyya akkasii jiraata biyya akkasii jiraatti warri itti jechaa turte suni warri karaarraa si kaachisanii warri dhugaarraa si kaachisanii si dhiisanii baqatu miilli kee dhoqqee keessa lixee yeroo qabamu sanattidha. Miillan kee dhoqqee keessa lixanii yeroo qabaman sanatti namni dhoqqee keessaa si baasu illee hin jiru firoonni keessu si dhiisanii baqatu. Eessatti si dhiisanii dhoqqee si qabee jiru keessatti si dhiisanii jabaadhu kaam caako jabaadhu kaa naa manachaa turte naa abdachaa turte isuman qaba eenyuun qaba reega si malee eenyuun naa jira reehaa dhookoo naan jechaa turte kottu kaallee dhoqqeema keessaa illee si baasaallee jechuu hin dandeenye maal godhame ofii isaaniiti si dhiisanii baqatanii. Waaqayyo gooftaan nu gargaara. Yeroo baay'ee iji keenya wanti inni irra kaa'amuuf ittiin qabamnu yeroo baay'ee firootadha. Firootadha. Karaa dalgaas nu guddisu jennee kan abdannu garraamummaadhaan nu ho'anii nu gargaarus jennee kan abdannu firootadha. Yoo namni kee iddoo guddaa tokko galee achi keessaa fira qabaayii jedha namnis baree kana. Fira nabuum inni achi keessaa isheen fira nabduum bara kana oo fira duwwaasee jedhama. Kanaaf jecha namni fira wayii tokko iddoo wayiitii yoo qabaate fira qabeenyaa qabu yoo qabaate nuyi firaam jechuutti kaanni kaan immoo uumeedhuma yuutuba firan ta'in iyyuu karaa baluu walii yaafatee karaa baluu faan nuyi firadhaam jedhee hundumaan dhaqeetti michoomuu barbaada. Firri garuu hin amansiisu. Guyyaan ulfaataan hundumayyuu baqachiisu dhufuu danda'a. Gaafa sanaaf kan abdatamu kan baqachuu hin dandeenye tokkoon barbaachisa. Inni baqachuu hin dandeenye itti baqatamu tokkichi amanannaan halkaniif guyyaa gaafa gaddaaf gammachuu gaafa ifaaf dukkanaa gaafa haalli hundumtuu bitaachuuf namni hundumtuu baqatu siif jira hiree harkisaa kan hiixatu amanannaa dhugaan Waaqayyoodha. Kanaaf firoo tokko ija keessan humna qabeeyyii irraa kaasaa nama yeellaasisu. Ija keessan masaraa jajjabaa keessan dhokadhanaa jira jettan masaraan kun hiika garaa garaa qabaachuu danda'a. Sana keessaa sanarraa ija keessan kaasaa. Firoota keessan irraa eenyunumaan ta'in waan fedhe yoo ta'u hammamuu isinaa mararsiifatu. Firoota keessan irraa ija keessan kaasaa. Amanannaa dhugaan Ikkoo dhugaan yeroo hundumaa kan nama baasu Waaqayyootu teessoo isaarra jira. Waaqayyoon amanadha. Amanannaa kan biraan kanneen yoo amanatan ofii isaaniitiif nama amanatuufis yeroo ta'an maal fa'i itti fufnee kutaa biraa keessatti ilaalla. Waaqayyoon walii wajjin galateeffannee xumurra.
qulqulluu bara baraa abbaa keenyaa sagalee keessa dinqisiisaadhaan gara ofii keetiitti nu buttee ija keenya waan garaa garaarraa kaafnee akkasii ilaalluuf waan nutti dubbatatteef dubbii keessa jiraataadhaan nu haasa'achaa waan jirtuuf laphee keenya rurrukuttee ofii keetti nu siksaa waan jirtuuf ija keenya waan baddu garaa garaarraa haguugdeerraa xaraddee irraa kaastee iji keenya gara kee akka ilaallu waan gochaa jirtuuf galanni siif haa ta'u. Haa dubbii kee ulfaadhu akkuma dubbii kee kanaattis si waan manannee akka jiraannuuf ayyaana kee ayyaana Waaqayyo nu baay'isi. Gargaarsa kee gargaarsa Waaqayyootiin nu dammaqsi. Gaafa hundumaa ofii kee irratti laphee keenya ija keenya nuuf eegi. Arraba keenya nuuf eegi. Dhuunfaa kee nu godhadhu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiitiin ameen. Waaqayyo guddaa godhee isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Sagalee Waaqayyo isa barattan kanaan of ilaalaa. Dhaloota kan biroo dubbii kana barachuu qabaniifis qooduu dandeessu karaa adda addaatiin ergaa kanaa hordofaa dhalootaafis qoodaan isin jedha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u yeroo eebbifamaa qabaadha.